Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangarma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii hangarma mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Namtichi hojjattuu baankii daldala Itiyoophiyaa ajjeesuun shakkamee miliqee ture to'annaa jala oolu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu guutuu Oromiyaatti rakkoon geejjibaa akkaan hammaatee jira. Uummata dararaa garagaraatiif saaxilee jira. Akkasumas uummata balaaf saaxiluudhaan lubbuu namootaatii fi qabeenya irratti miidhaa hamaa dhaqqabsiisaa jira jedhamee jira. Guutuu isaa isin biraan gaha. Oduun itti aanu daandii Adaamaa Harargee irratti konkolaachistoota butanii maallaqa guddaa itti gaafatuun akkasumas ajjeesuun hammaatee jedhamee jira. Waluma kanaan guyyaa kaleessa haleellaa hidhattoonni konkolaachistoota irratti raawwataniin lubbuun nama tokko dabruun yookaan konkolaachisaa tokko dabruun dhagahamee jira. Rakkoo kanaan wal qabate Jawaar Mohammadis yaada dhiyeessee jira. Yaada isallee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Gama mootummaati hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu odeeffannoo kanneeniitiif kan biroo wajjin si wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Namtichi hojjattuu baankii daldala Itiyoophiyaa ajjeesuun shakkamee miliqee ture to'annaa jala oole jedhamee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun aadde Adaanech Kumsaa jedhamti. Hojjattuu baankii daldala Itiyoophiyaati. Muddee 6 bara 2018 halkan haala suukaneessaadhaan ajjeefamtee turte. Jiraattuu magaalaa Sandaafaa bakkeeti. Haadha ijoollee lamaati. Hojjattuu baankii daldala Itiyoophiyaa damee alaltuuti. Muddee 6 bara 2018 halkan haala suukaneessaa ta'een ajjeefamte. Namni ajjeese jedhamee shakkame Tsaggaayee Asaallifoo Goontee namni jedhamu to'annaa jala oolchuu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Dhabdeen jidduu isaaniititti hoteela keessatti osoo nyaata nyaachaa jiranuu uumame. Erga wal dhabdeen uumame booda miidhamtuun isa dhiistee deemuudhaaf yeroo jettu yookaan yaaltu shakkamaan kun dirqiidhaan konkolaataa keessa seensisee iddoo Gomaaxee jedhamutti geessuudhaan rasaasan haleellaa irratti raawwatuudhaan ajjeesee gatuun reeffa ishillee bineensi nyaatee mataan qofti argamu galmeen qorannoo poolisii ni agarsiisa. Shakkamaan kun konkolaataa fi meeshaa yakka ittiin raawwate magaalaa alaltutti gatee kan baqate yoo ta'u poolisiin ragaa dhiigaa konkolaataa keessatti argamee fi meeshaa waraanaa yakka ittiin raawwate konkolaataa keessatti sakatta'iinsa gaggeessane argachuu ibsee jira. Kana booda poolisii federaala Itiyoophiyaa tajaajila odeeffannoo nageenya biyyoolessaa dabalatee humnoota nageenya birootii fi bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee waliin ta'uudhaan hordoffii cimaa taasisaniin shakkamaan kun to'annaa jala oolu poolisiin federaalaa beeksisee jira. Shakkamaan kun ragaa sobaa garaagaraa baafatuudhaan magaalota akka Dabra Birhaan, Kamisee, Shawaa Roobit keessa nama nagaa fakkaatee socho'aa turuu isaa ibsuun kaleessa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaanitti to'annaa jala oolu poolisiin beeksisee jira. Oduun itti aanu rakkoon geejjibaa guutuu Oromiyaatti hammaate jedhamee jira. Rakkoon geejjibaa hammaaturraa kan ka'e uummanni dararaa garaagaraatii fi akkasumas balaa hamaaf saaxilame jedhamee jira. Sababa balaa kanaa kan ta'e inni guddaa fi tokkoffaan seer-dhabdummaa jedhanii jiru. Seer-dhabdummaan dagaagee daangaa dabree konkolaachiftonni to'annaa dhabuudhaan akkuma barbaadan yookaan akkuma fedhan uummata irratti hojjetu jedhamee jira. Taarifni idilee osoo jiru taarifa dachaa 2 fi sanaa ol uummanni akka kafalu dirqisiisuudhaan rakkoo hamaaf uummata saaxilan jedhamee jira. Inni biraa konkolaataan hamma fe'uu danda'u isa dachaa 2 fi sanaa ol uummata walirratti fe'u jedhamee jira. Kanarrattis meeshaa walirratti fe'uudhaan imaltoota afuura hanga baafachuu dadhabanitti baratamaa ta'ee jedhamee jira. Kuni hundi gaafa ta'u rakkoon kuni hundi gaafa dhaqqabu to'attoonni tiraafikas ta'e qaamni dhimmi kun ilaallatu faayidaadhaan konkolaachistoota waliin harka wal keessa naqatuudhaan callisanii ilaaluu filatan jechuudhaan uummanni komii dhiyeessee jira. Rakkoon inni lammaffaan daandiiwwan konkolaataa akka guutuu Oromiyaatti manca'uudha jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatii bakkoota garaagaraa irraa kennan ibsanii jiru.
Bakkoota mancaatiin daandii itti baay'atutti hanqinni konkolaatallee mudachuu kan himan yoo ta'u, sababni isaas abbootiin qabeenyaa konkolaataan isaanii bakkoota daandiin konkolaataa itti manca'etti akka hin hojjanne taasisuudhaan konkolaattota isaanii gara daandii fooyya'insa qabutti kan bobbaasan waan ta'eef kun hanqina konkolaataa uumee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Mancaatii daandii konkolaataa kana irraa kan ka'e bakkoota hedduutti balaan konkolaataa dhaqqabuun lubbuun namoota hedduu badaa jira jechuudhaan kan dubbatame yoo ta'u, akka fakkeenyatitti kan kaafame guyyaa tokko dura godina Shawaa Lixaatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun namoota 37 darbuun eeramee jira. Namoota lubbuun dabre kanaan alattis namoonni hedduun madaa'an jedhamee jira. Walumaa galatti godinaalee Oromiyaa hunda keessatti waggootan 8 darbe kana mootummaan daandii konkolaataatiif xiyyeeffannaa kennuu dhiise sababa manca'uu daandiitiin lubbuun namoota hedduu badaa jira, qabeenyi hedduun barbadaa jira jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu daandii Adaamaa Harargee irratti konkolaachistoota butuun mallaqa guddaa itti gaafatuun akkasumas konkolaachistoota irratti haleellaa raawwatuun ajjeesuun hammaatee jira. Konkolaachistoota butuu mallaqa guddaa itti gaafatuu fi akkasumas dhukaasa banuudhaan konkolaachistoota irratti haleellaa raawwatuun lubbuu konkolaachistoota fi kan namoota biroollee galaafatuun hammaatee jira. Guyyaa kaleessa konkolaattota 7 wal faana Harargeerraa gara Adaamaa deeman irratti dhukaasni banamuudhaan haleellaan raawwatamee lubbuun namaa galaafatamuun himamee jira. Haleellaa kana kan raawwate qaama hidhatee yoo ta'u, qaamni hidhate kun yeroorraa gara yerootti haleellaa wal fakkaataa konkolaachistoota irratti raawwatuun konkolaachistoota hedduu butanii deemuun eega butanii boodammoo mallaqa guddaa itti gaafataa turanii jiru jedhamee jira. Haleellaa guyyaa kaleessaa konkolaachistoota irratti raawwatameen Abdul Jabbaar Bakrii namni jedhamu konkolaachisaan dhalataa aanaa Odaa Bultum kan ta'e ajjeefamuun himamee jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed daandii Adaamaa Harargee irratti qaama hidhateen konkolaattota butuun saamicha raawwataa jiruun wal qabsiise yaada kennee jira. Jawaar Mohaammed daandii Adaamaa Harargee irratti kan konkolaattota butuun mallaqa guddaa gaafatu, kan dhukaasa irratti banu lubbuu galaafatu eenyu akka ta'e dubbatee jira. Kunis qaama mootummaan hayyama kenneef garee maafayaa 120 jechuudhaan dubbatee jira. Maafayaa daandii Adaamaa Harargee gubbatti konkolaachistoota buttee saamtu Harargee lixatti caasaa akka qabdu ragaalee akeektuu argaa jirra jedhee jira. Itti dabaluunis Jawaar Mohaammed lakkoofsi baankii armaan gadi kan namoonni Machaara fi Galamsoon jidduutti qabamanii mallaqa akka galchan godhaman kun amma dura konkolaachistoota naannawaa Walancititti qabamanii turan baasuudhaaf akkaawuntii kanatti mallaqni gale jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis Jawaar akka jedhetti gara biraatiin yeroo konkolaachistoonni Galamsoo, Baddeessaa fi Bookee irraa fe'atanii ka'an odeeffannoon dursee shiftoota karaa Adaamaa irra jiran waan dhaqqabuuf haxxee hidhanii eeguun butuuf isaan dandeessise jedhee jira. Kanaan wal qabatee poolisootaa fi dallaaltota magaalota Baddeessaa, Galamsoo, Bookee fi Machaaraa jiran qorachuun barbaachisaa jedhee jira. Maafaan konkolaachistoota ukkaamsitee mallaqa kaffalchiistu torbaanuma kana yookaan torbaanuma darbe Galamsoo fi Machaaraa jidduutti namoota 2 qabanii mallaqa irraa fudhatan jedhee jira. Namoota ukkaanfamanii mallaqa kaffalchiisanis maqaa isaanii eeree jira. Tokkoffaa Saadaam Qaasim Ahmadoo miliyoona 1, lammaffaa Bibiyyee Getaachoo 400,000, sadaffaa Jamaal Ahmad 200,000 kaffalchiisanii kan gadi lakkisan yoo ta'u, wanti nama ajaa'ibu inni jedhe akkaawuntii suuraa irratti mul'atu kana mallaqni itti seenessan poolisitti geessanii nuuf qoradhaa jennaan ajaja mana murtii fidaa jechuudhaan kan nu didan yoo ta'u, mana murtii dhaqnee yeroo gaafannutti mallaqni duruu ba'e nuun jedhan jechuudhaan manni murtiillee ofirraa nu geggeesse jedhanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa waliin zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti lola gaggeessaa jiru irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas zoonii kibbaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii madda albuudaa lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Kittaanu kanatti qabannee jira. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa Waadiraa keessatti diina du'aa fi madoon adabe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii albuudaa tarkaanfii waraana paashitii PP irratti fudhatu cimsee itti fufuun
kaleessa caamsaa 2026 godina Gujii Aanaa Waadaraa ganda Adaamaa Sooddoo keessatti loltoota bilisiginnaa du'aa fi madoon adabee jira. Tarkaanfii kanaanis meeshaalee waraanaa qawwee akaamaa 3 fi boodatti hafaa tokko, hidhannoo 18, raadiyoo quunnamtii tokko, gumbii 22 fi qorichoota garaagaraa irraa booji'uun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gumaacheera. Qondaaltonni bilisiginnaa olola sobaa farsuun beekaman waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibba keessaa akka waan guutummaan guutuutti balleessaniitti yaadachaa turanis guutichi waraanni bilisummaa Oromoon garuu zoonii chaanaalee adda addaa keessatti jabaatee argamuun yeroo dhiyoo kana humna diinaa irratti tarkaanfii fudhateen hanga meeshaa waraanaa dishkaatti gatee turuun ni beekama. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessattis loltoota mootummaa wajjin lola gaggeessuu fi injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa Yuubdoo keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argachuu beeksise. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Yuubdoo bulchiinsa magaalaa Ciisaa Borrii keessatti har'a jechuun caamsaa 10/2026 tarkaanfii ilaalessaa mooraa waraana bilisiginnaa irratti fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun injifannoo milkaa'aan goolabee jira. Tarkaanfii guggubduu waraana faashistii PP irratti fudhate kanaan humna diinaa kurnootaan lakkaa'aman hojiin ala gochuun gama meeshaalee waraanaan qawwee akaamaa 5, hidhannoo rasaasa hedduu fi qophiilee waraanaa hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Tarkaanfii waboon mooraa diinaa irratti fudhate kanaan bulchiinsa magaalichaa guutummaan guutuutti dhuunfatee jira. Waboon zoonii lixaa aanaa Laaloo Assaabii keessatti lukkeelee murna bilxiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Abdiin saba Oromoo waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Laaloo Assaabii ganda warra jirruu keessatti guyyaa caamsaa 9 bara 2026 tarkaanfii ilaalessaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhateen injifannoo boonsaa argatee jira. Tarkaanfii guyyaa aduu saafaan humna diinaa irratti fudhate kanaan hedduu du'aa fi madoon adabuun meeshaalee waraanaa akaamaa 2, hidhannoo rasaasa akaamaa hedduu fi qophiilee waraanaa dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Oduu biyya alaatiin lolli Suudaanii fi finciltoota Suudaan gidduutti deemaa jiru gara daangaa Itoophiyaatti siquudhaan cimee itti fufe jedhamee jira. Guutuun isaa kunooti. Raayyaan ittisa Sudaan magaalaa Tarsiimoo naannoo Biluunaayil daangaa lixa Itoophiyaatti dhiyaattu deebisee to'achuu isaa Sudaan Tiriibuun gabaase. Humnoonni ittisa biyya Sudaan yookaan SAF magaalaa Tarsiimoo Alkaayilii kan naannoo bulchiinsa Biluunaayil daangaa lixa Itoophiyaatti dhiyaattu keessatti argamtu humna finciltootaa humna deeggarsaa ariifataa yookaan RSF fi deeggartoota isaanii hidhattoota sosochii birmadummaa uummata Sudaan kaabaa yookaan SPLMN wajjin walitti bu'insa cimaa guyyoota darban taasifameen booda to'annoo jala oolchuu isaa beeksiseera. Akka gabaasa kanaatti magaalattiin walitti bu'insa ammaataa Ebilee 25/2026 taasifameen booda harka RSF fi humnoota deeggartoota isaa jala galuun raayyaa ittisa Sudaan SAF naannoo daangaa sana jiruuf kufaatii guddaa ture jechuun ibseera. Magaalattiin amma deebifamtee qabamuun keessattuu humna waraanaa lafoo gartuu arfaffaa naannoo Biluunaayil socho'uuf akka injifannoo waraanaa guddaatti ilaalamaa akka jiruu fi alkaaliin daandii murteessaa ta'e kan magaalaa guddoo naannichaa Daamaazin magaalaa daangaa gurmukiin walitti quunnamu irratti kan argamtu yoo ta'u naannoon kun walitti bu'insa SAF fi RSF gidduu jiru hordofee torbanoota dhiyoo kana keessa lola ammaataa keessummeessaa akka jirtu addeesseera. Raayyaan ittisa Sudaan SAF hojiin waraanaa kun humnoota mormitoota irratti lubbuu namootaa fi meeshaalee waraanaa irratti miidhaa guddaa geessisuu ibsaniiru. Gabaasni aangawoota naannoo wabeeffatee akka addeessetti lola kanaan kan ka'e namoonni nagaa naannoo sana gad lakkisanii baan 30,000 ol ta'uu jechuun Sudaan Tiriibuun gabaaseera. Lola keessoo Sudaan mudate kana keessatti mataan bilisiginnaa Abiyyi Ahmad harka keessa naqachuun garee RSF jedhamuuf mooraa leenjii waraanaa kennuu fi dhiyeessii garaagaraa Yuunaayitid Arab Imireetii irraa fuudhuun daddabarsaa jira jechuun waraanni Sudaan SAF Jeneraal Alburaaniin hoogganamu irra deddeebiin himachaa turuu fi miidiyaalee gurguddoon gabaasaa turuun ni beekama. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa naawwii kenna nagatti nu turaa.